السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتو تفردو فتتكيا كم نجاجرتني فيا كيسني ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. سارجي كيرو أساسا يمكن أريري في دكتور هاويتين دي دفنا جرا ما شاء الله تبارك الله مشران وري مشرا وري جالا سينا جرا. والله سارجي هدو بريدو ما شاء الله. Oromoon naannawa jiddaatti argamtu sargii godhachuu hanga dhiifte bubbultee turte waggaa afurii shan akkana ta'ee jiraayyuu namni hanga koronaan dhufe kun addaan bittannaa'ee ture. Kun anillee akkanatti rabb ofirraa jedhaa jira. Hawwiteenna rabbiin gadi si haa dhaabu inshaallah. Rabbiin xaarii kan kee kan kana dura uummanni Dubaay sitti taphatanii mujrimtoonni Dubaay inshaallah warqaa keessatti gubanii si galchaan rabbiin jiddattuun akkatti bash si godhe inshaallah rabbiin jiruu tana jiruu bareedduu jiruu itti gammaddu ilmaan itti hortu si haa godhu hedduu sitti gammadeen jira mashallah rabbii waliin isin haa bulchu jedha. Wallahi hanga dhumaatti ilaalaa sargii hedduu bareeda amma warri jaaltotaanii dhufanii hin argitanii daqiiqaa dheeraadhaaf viidiyooni. Daqiiqa hundarra haasa'uu baadhus viidiyoo hanga dhumaatti olaaltan isin irraa hubattanii yaa sarba irraa balleesse seerri yuutuubii dhoorgadha waan ta'eef sargii aadaa eeggatee mashallah waa hunda of keessaa qabu hedduu nama gammachiisanii keessattuu uummanni arsii lixaa kun mashallah aadaa isaanii xiqqollee akka nama biyya ambaa jiruutti hin daganne. Hatta hanga biddibilsii uffisaa ga'utti uffata uffisaa ga'utti haadha abbaa kan jedhamanitti jechuudha. Mashallah hedduu nama gammachiisaa keessatti ni argitanii viidiyoon dheeraadha waan ta'eef as keessatti ni argitanii mushirrallee ni dhufti warri miiziillee hunoo haala kanaan duudaa jira firroonni illee namoonni dhufan hunoo haala kanaan argamanii mashallah tabarakallah. Oromoon jidda duraan hedduu sargii godhachuudhaan beekamti. Erga koronaan dhufee namni addaan badee namni walitti dhufuu dhiisee sargiillee dhiisee namni akkuma fedhetti walitti galaa namni wal fuudhullee dhiisee natti fakkaatan hin beeku wallaan dhaga'eellee hin beeku. Almuhiim amma eegalamee itti fufaa jechuudha. Hedduu nama gammachiisa mashallah. Yeroo tokko biyya baqaa keessatti gadi ba'anii namoota ofii wajjin nama afaan ofii wajjin saba ofii wajjin aadaa ofii immoo haala kanaan arguun mashallah hedduu nama gammachiisa. Wanni hafeen jiru aanaan hin hafne siinqeen hin hafne marqi hin hafne biddibilsiin hin hafne waan na kolfisiise keessaa jechuu achitti immoo ijoolleen sirbuu sodaate saadam boruu nu darba jedhanii akkuma galee tiktookii seenan saadam bakka meeqatti nu darbee jira yoo argu. Saadamoo nu darba jetti ijoolleen kolfaan na jeefte saadamoo nu darbetti harka kallacha harkaatee teetti saadam uummata rakkifte kanuma keessayyuu jechuudha. Uummata irraa gadi jedhe namni summaa fuudhee nama jaalachuudhaaf viidiyoo nu darban jedhee sodaata namni sargii dhaqanii sirbuudhaaf saadamee sodaatan indi kaameeraa kana sodaayee sadaqaa ishee ilmi namaa hundee garuma marattuyyuu bashannanuu dadhabne jaalachuu dadhabne malli kenna maali akkasitti jedhee uummata kenna. Oromoon jiddaa haala kanaan irra guddaan namoonni asitti argitan kun mashallah arsiidha mashallah tabarakallah wallahi hedduu waan nama gammachiisu qeerroon qaada addaan banne keessattuu erga OMN hafe yoo isiniin jedhu yaani erga Oromoon abiyyiin aangoo qabatee Oromoon bilisoomna jette waa'ee walgahii adda addaa kana Oromoon tokko ta'uu dadhabde bakka 99tti bittannoofte namnillee addaan bittannaa'ee ture haala kanaan Oromoon bakka takkatti yaate keessattuu ulmaan arsee arguu kiyya hedduu itti gammadee naa jiraadha isin jaaladhaa bakka jirtanitti isiniin boona ani intala keessan takka jechuudha isin keessa mashallah nu dubartoonni kennallee haala kanaan bash jedhaniitiin mushurraa garuu waan ajaa'iba keessa waggaa 4-5 dura ilmi namaa yoo sargii kana dhaabbatee sirba malee namni tokkichi bilbila ol hin fuudhu. Bilbilaa bakka jiru hin beeku ka dhiirallee keessaan fuudhu ka dubartillee boosaan fuudhu nama bilbila ufa galgala sirbirra ganama galu keessaa tokko ana. Amma garuu odoo kaameeraa qabadhu oolan uyyu ana odoo viidiyoo waraabu oole. Ilmi namaa hundi kaameeraa ol fuudha laala namni sirbu hin jiru. Hunoo jarra adduma fiigan. Namu kaameeraa waraaba yaa bilbila nutti dalayte kun hundi tiktook irratti ol darbuuf nutti dalayte. Baba kiyya bargaafadhu sirriitti bargaafata kiyyaan balaan buute ka anuu saadamiin ta'uu deema kiyya suuta jedhin bargaafatanii rabbii jaleeluu jedhi akkasitti jedhe mata viidiyoon hanga dhumaatti daawwachuu hin dandeettanii kanarra sagalee isinitti dheeressuu hin barbaadu
haamilee namaatirrallee dubbatuun gaarii miti. 4 maashaallah tabaarakallaa lama ta'a rafaa 3 4 5 akkasitti nu baay'adhaati haga 12 faa ta'a nu ka'a. Hawwi qashtii bareedduu magaalaa lookoo jechuudha. Banagaraachin laa asirratti waan osoo hin dubbanne biran tarre namoonni babbareedan tiktook irratti argitan fokkataadha yoo qaaman argitan wallaahi fokkataadha. Nama meeqa bareedaa tiktook irratti argu fokkataadha. Hawwiin garuu hedduu bareedduudha waan mushuraa taateef inaan hin jedhin ala akkanatti sirriitti siqee ilaalee wallaahi hedduu bareedduudha. Iddoon kaameeraan hin bareeddu iyyuu qaaman hedduu bareeddi maashaallah tabaarakallaa jedheen. Inna nama meeqa tiktookii kanarratti jechuun unkaan dhiiraa miti dubartiin maanu maashaallah tuniin bareeddi ka jedhuun laa ilaaha illallaa irra yoo argu jechuudha. Yaa warri dhiiraa of eeggadhaa jechuudha miidiyaadhaan nama amantaniitiin jiru uummachuuf yaaddanii booda akka kisaaraan seenne keessumaa of eeggadhaa tiktookii nama sobaa keessattuu tiktookiin filtariidha waan ta'eef amma yuutuubii uumamu osoo ta'e filtarii qabu waan ta'eef akkasitti jedhee inshaallah huraa bulaa naa jiraadha. Hanga dhumaatti daawwachuu dandeettan ka gootichi kennaa giifti ture isaa baadhatee ammaa dhufa.